haadha faatee jettan san bira jira. Mucaan kun akka ilma namaatitti har'a bataaniyaa tokko qarshimee qabbitan biyya keenya keessatti obboleeyyan teena namni maal mataa yaaduu dhiiftaniisa. Nama ajaa'ibtanis uummanni Oromoodhaa akka waan mataa yaaduu dhiiftanii nama fakkaata wallaahi laazim. Isii karaa deemtee isarra gortee isa bira buute. Carraa walirra fidee jaarsaaf jaartiin duruu wallolaa oolanii isaa wallolan nadhaane jettee har'a bataaniyaa tokko isa bichisiistee achii baatee maqaa isaa miidiyaa irratti as baafte. Uummata keenya dhaamsiisanii dhaam. Wallaahi akka isinitti jirtan kun akka ilma namaatiin. Inshallah gabaabsaa xumurree inshallah galata ummul khul. Horiin isin jiraannetti jiraachuu jirtanii taa'aa haadha faateetii fi miti ustaaza keenya Abu Mu'aaz ummata keenya ka Oromoo kan walumaa galammee wanni namni isinii himu kun gurratti gadi isinaa cobdu. Olumaa inteen wanni isirra isin roobdu kan wanni isinirra dubbatu kana dagaa gurraacha ragganna kan jirtu rooba bishaan yookaan dagaa ragganna kan isin dubbachuu jiran waan ajandaa hin godhamne ajandaan godhatina. Kadir jaartii ufiif fedhu haadhaan fedhu haa cabsu fedhu haa ajjeesu itti ka gaafatus haadhaaf abbaa isaati malee isi warra miidiyaatii miti. Intalti abbaa qabdi Kadir abbaa qabu nama abbaa qabu lamaan ka abbaa fi haati ni hiite hodii kennite lamaan jara wal jaalate lamaan isin ummanni miidiyaadha ala bidduniyaa irra dubbatanii har'a isaa walitti fiduu fi gargar hiikuus hin dandeessan. Gidduu namaatti waswaas taatanii shayxaana taatanii waan hin taane ajandaa godhachuudha jecha dantaa lubbuu teessanii dantaa yookaan fooloo keessaniiti jecha ilma namaatiin hin taphatina. Isa lammeessaatu wanni isin dhaamu Kadirii fi naafi isin lamaanis yoo wal loltanis yoo mana keessan keessaa wanni tokko irra tees miidiyaa irra wanni asiisin baasu maaltu jira. Namni taraa takka bal'ateetii taraa takka rakkateetii jiraata. Waan keessa jiru hunda mana ofii keessa dhoffatee jiraata. Asaasan haadha malaa jechuun maal jechuu obboleettii teenya naafi. Ifama wala mana keessan keessaa guyyaa takka illee wanna kana miidiyaas baasee subbee salaatu bisibraa ka'e makiyyaaf ka'e yoo ustaada inga basna irrabana salaate dhufaa jira obsaaf hafdatu Mukhuluud almaan obsaaf dubbatu hafdatu obsaaf. Okay, isin jettan hayyee. Isinirratti dheeradhu isinirraa dhaabbadhaa dhaamsa gabaabaan isinii dhaamu akka warra miidiyaa irra wal fuudhee jireenya teessan jireenya miidiyaan godhina. Miidiyaa irra wal fuudhanii jireenyi isaaniitis miidiyaa isiniin jedhan. Rabbi haadha manaatii fi abbaa manaa isin godhe walitti isin fide rakkattanis bal'attanis walii mataa gaqqabadha. Walloltanis mana keessan keessa ol dhoofadha. Namarrattis hanga dandeettanii walii obsa qabaadha irra walii darba. الصبر رأس الأمر يدن إرجم ربي عليه الصلاة والسلام أبصي حياة جرين متى إلما نماتي نمنيو أبصق أبعد وهند كبا أبصي وهند نما جيس يو أبصق أبعد وهند تبعو دنديسا وهند دكبو دنديسا يو أبصق أبعد وادي كوسي موجو جيسا موجو جاتني هنو هرايو دبي سلا نما تكوفو بوتا خنو هنكم نفر هنغني كاولي فوجيتا هي كانتم كايسين كانتم سنتيجا في ملأ خرا ودم جادا تبدي برامون تلا إلى الشتاء كلا النمل وانون ديوانا مكتن نون دنيا تانيله دبيل أرجته هندا في سام فرات وإلمنا ما قرصنا ما كنا يوجد شورا. أكو ما تجت وابا إيرولي ترينا أفكار